Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirra jirtu maatii jaalalaa maatii YouTube channel eekee haphanaa dhufu gara YouTube channel kiyyaa bagana gaan dhuftane akkuma isinitti mee irra wanti isin agarsiisu jechuudha. Akkuma TikTok irra isinitti mee TikTokii keessan akkamitti gubdanee jechuudha yoo namni isinitti duule fakkeenyaaf gurbaa kana yookaan intala kanarraa akka follow deeffadhaa jedhee yookaan report isinirratti godhuudhaaf isinirratti duule jechuudha. Hanga dubbiin sun qabbanaahu isin dogongora way hojjettanii na argaa namni yeroo tokko namarratti duulaa dogongortanii dogongora hojjettanii isa sana amma dogongorri sun amma namni sun dubbii qabbaneessutti TikTok keessan TikTokumarraa dhabamsiisuu jechuudha. Akka namnis barbaadeen arganne viidiyoo keessanis akka hin argamne TikTokiin keessan barbaadamees akka hin argamne gootanii kaatanii gaafa dubbiin sun qabbanaa guyyaa feetanetti jechuudha. Deeffattanii nagumaan deeffattanii TikTok akkaawuntii keessan itti fayyadamtan sin agarsiisa. Gaggabaabsee sin agarsiisa jechuudha. Na hordofa. Gara barnoota keenya irratti osoo hin galin dura akeekkachiisa. Namoonni lakkoofsi keessan isin jalaa gubatee yookaan iimeelii TikTok irraa hin qabne jalqaba iimeelii keessan irra kaa'attan malee banuu isin rakkisa. Ashi kallattumaan gara barnootaatti darbanneerra TikTokii kiyya isa kanarratti isin agarsiisa. Fakkeenyumaaf inni TikTokii kana banee jechuudha isin agarsiisuudhaaf Jimmaa Abbaa Jifaar kan jedhu kana settingii isaa seentan jechuudha. Namni kamuu ni beektanii jalqaba akkaawuntii kana seentan jechuudha. Sana booda erga seentanii delete account kan jettu kun gara gadii kanarratti argamti. Ishee sana seentan jechuudha. Akka kanan beektaniif ansi addeessin agarsiisaatiin jira. Erga seentanii booda haala kanatti isin barbaada. Asirratti wanna barreeffama siif taa'u iccitii asirratti barreeffadhu jedha. Azar kan jedhu kana cuqaastanii wanna barbaadan kan namni biraa beekuu hin dandeenye jedha. Asirratti barreessanii fakkeenyaaf awwal jedheetiin jira. Kana barreessanii yoo barbaadanis immoo gubbaa gara olii sana jechuudha. Skype kan jettu kun ni jirti jechuudha. Skype kan jettu kanaanis cuqaastanii yoo hin barbaanne ta'e akkaawuntuma keessaniin deeffattanii cuqaastanii seentan jechuudha. Wanni kun waa biraatiif miti iccitii akka ta'uuf jechuudha. Sana booda sanduuqa bakka kanarratti argamtu jirti jechuudha. Wanna kana erga dubbiftanii booda sanduuqa bakka kanarratti argamtu kana isii kana cuqaastanii sana booda continue kan jettu kun asirratti argamti jechuudha. Continue kan jettu kana cuqaastan jechuudha. Asirratti Jimmaa Abbaa Jifaar delete this account kan jedhu kun guyyaa 30 fi banachuu hin dandeessu waan jedhu asirratti fideessiniif ka'a. Garuu ammuma jechuudha ammuma banachuu dandeessanii ammuma kana isinitti banattanu isin agarsiisa jechuudha. Erga kana kana wanti isin dubbiftanuuf hin jiru waan hin dubbisee jiruuf continue jettaniituma seentan jechuudha. Guyyaa 30 eeggadhu waan jedhudha. Sana booda googilii keetiin continue kan jedhu siif fida jechuudha. Asirratti akkaawuntiin kee googilii kan keetiin yookaaniin akkaawuntii ittiin banatte sana itti irratti verify godhii waan jedhu siif fida jechuudha. Sana booda continue to Google kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Ishee kana cuqaastaneetii akkaawuntii keessan kan ittiin banattane sana ni beektanii irratti hiitan jechuudha. Sana booda akkaawuntii isa kanaan hin bane. Sana booda haala kanaan delete account kan jedhu kana haala kanatti naaf fida jechuudha. Sana booda wanta hin jiru jechuudha. Delete gootanii are you sure delete dhugaa delete gochuu barbaaddaa kan jedhu kana isiniif fida. Sana booda kan jedhu kana delete kan jedhu kana hogga cuqaastan jechuudha. Haala kanatti keessaa isin darba jechuudha. TikTokuma keessaa jechuudha. Sana booda haala kanaan yoo barbaaddan namni arguu hin danda'u jechuudha. Maqaa keessan sanaa yoo barbaachiftan nam tokko arguu hin danda'u. Viidiyoon keessan waan isin namni duwiiti isin godhe qofatu mul'ata malee sanuu yoo maqaa keessan cuqaasan argamuu hin danda'u. Maqaan keessanis TikTokiin keessanis viidiyoon keessanis hundisaa argamuu hin danda'u TikTok irratti jechuudha. Yoo barbaaddan kun amma TikTokiin ammaa kun hin argamu jechuudha. Sana booda yoo banachuu barbaaddan immoo googilii keessan seentanii garuma TikTokiitti hin banatamu. Sana booda TikTok keessan erga seentanii booda akkaawuntii keessan irratti continue gootan jechuudha. Sana booda kun haala kanatti isiniif fida jechuudha. Gubatee jira TikTokiin kun deeffachuudhaaf activity kan jedhu kana cuqaaseedha. Kan mallattoo diimaadhaan barraa'e kana waa tokko cinqii tokko hin qabu isiidhuma sana cuqaastan jechuudha. Yeroo tokko lamaaf isin diida. Amma fakkeenyaaf waan guyyaa dheeraa isinii kennaneef jechuudha. Ammas itti deebitaneetuma reactivity kan jedhu kana activity kan jedhu bifa diimaadhaan barraa'e kana hogga cuqaastan jechuudha. Deebisee jechuudha bakka sanatti isin geessa. Kunoo amma bakka sanatti na deebiseetiin jira. Qaxxitaadhuma kallattumaan itti na dabarsa jechuudha. TikTokii kiyya sanatti kallattumaan itti na dabarseetiin jira jechuudha. Kunoo amma akkuma argitan
TikTok kiyya sanatti nagaadhaan deebi'eetiin jira jechuudha. Kunoo haala kanaan viidiyoo illee irratti hin gadhiifne kan fiilmii adda addaa irratti hojjechuudha hojjedhu jechuudha. Asirratti fiilmii adda addaa ittiin hojjedha. Sana booda mee immoo deebinee dhannee akkaawuntii kiyyaan saarchi goona. Kan amma barbaadnee dhabne jechuudha. Amma immoo deebi'eera moo hin deebine TikTokiin kun. Yoo namni asirratti deebi'eetiin jira. Yoo namni barbaade amma immoo ni argata moo hin argatu. Amma deebinee saarchi goonee ilaalla jechuudha. Maqaa kiyya sanaan saarchi goonee ilaalla. Kunoo amma asirratti barreessinee ilaalla. Soorii qubee iddoo tokko dogongore. Kunoo amma akkuma argitan piroofaayiliin kiyya naa baheetiin jira jechuudha. Waa tokko waan shakkii tokko irraa hin qabne na jalaa badaa minaamin jettanii waa tokko waan shakkitan tokko hin qabdan jechuudha. Haala kanaan isiniif baasaa. Kunoo anaan foloowerii walirraa qabna. Kanan isin jechuu barbaada haala kanatti itti fayyadamaa isin jedha. Kun siyaasa cimaadha jechuudha. Haala kana itti fayyadamaa namoonni baay'een hin barre waan kana jechuudha. YouTube channel kiyyaaf warri maatiin ta'in anaa dhufu bagana kan dhuftan maatiitti ta'a. Akkasuma barnootaalee garaagaraa kan barbaaddan asirratti dhimma TikTok irraas ta'e dhimma Facebook koomentii jala naa kaa'aa akkasuma yaada keessan kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Nagaan naa tura.